Shamaan dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolii odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa qabannee jirra. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Sudaan kibbaa waliigaltee biyyoota yaa'aa laga Abbayyaa raggaasiste. Biyyattiin waliigalticha raggaasisuu ilaalchisuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka jedhanitti waliigalteen biyyoota yaa'aa laga Abbayyaa Sudaan kibbaatiin raggaasifamuun Itoophiyaaf seena qabeessadha. Milkaa'inni dippiloomaasii kun fedhii waloo walta'iinsa naannawaa yaa'aa Abbayyaa keessatti tarkaanfii murteessaa ta'uu kan raggaasisudha. Sudaan kibbaan raggaasifamuun waliigaltichaa Koomishinii Bishaan Abbayyaa hundeessuun faayidaa waloo uummata keenyaaf hojjechuuf kaka'umsa kan uumuudhas jechuun dubbataniiru. Oduu biroon waldhabbiin Jawaarii fi Piroofeesar Mararaa Guddinaa gidduutti uumamee jabaachaa jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa ifoomsee jira. Sababii waldhabdee kanaan KFO'n diigumsa cimaan akka isa qaqqabes odeeffannee jirra. Dr. Mararaan ammumaa boo'icha isaa karaa miidiyaan dhageessifachaa jiraachuunis beekameera. Ibsi tibbanaa mana ishee keessa taa'uun kennames kanumaan kan wal qabatudha. Paartiin kunis Jawaarii fi fakkaattota isaa waan wal dhabaniif namoota biroo bakka buusneerra jechuun isaanii waanuma tibbanaa odeeffamaa jirudha. Odeeffannoo dabalataan walga'iin TPLF kaadiroota olaanoo waliin taasisaa turte har'a xumurameera. Geetaachoo Raddaa fi Piroofeesar Kindee Gabrahiwoot dabalatee miseensonni koree giddu galeessa wayyaanee 4 yaadni keenya hin dhaga'amne jechuun kaleessa irraa eegalee walga'ii kanarratti hin argamnes jedhamaa jira. Miseensonni koree giddu galeessa wayyaanee 4 walga'ii kana dhiisanii ba'an bakka itti bahan itti hafu malee dhaabbanni keenya sirna isaan deebisuu hin qabu jechuun itti gaafatamtuu waajjira TPLF Aadde Fitlawarq yookiin Moonjoriinoo sagantaa cufiinsaa irratti dubbachuu dhaga'amee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aa qabnu asumarraan goolabnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.